እና maal beekta daroo daraaraanis daraartuunis jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani jechuun dhugaa rabbi ani dhugaa dubbachuuf dudduubatti hin jedhuuti. Waan inni odeeffadhe irraa jechuudha. Isuma sirrii Joosiin yeroo darbe eengadda jechuudha. Kaleessa kan isheen akkasuma godhe mitire eengadda isaa bakkeedha kan inni bulee jedhani. Ishee biraan bulee. Garuu bakka homaa tokko sodaan qabu bar kuni booddee inni waa tokkoon goonu Joosiis immoo ani qaamaan nan beekaa mana footoo isaas kunoo piikcharii piroofaayilii koo irra jiruun argitu yoo ta'e mana isaattidha kan inni ka'eeru jechuudha. Suma dhugaa dubbachuuf. Nan beekaa jedhan safara mana footoo isaatii nan beekaa jedhan maal sirrii nan beekaa jedhan. Bakka innaa bakkeedha kan inni bula jedhanii yaa dhugaa dubbii. Homaa tokko intiniin qabu tidaaree erga dhaabbanne dhiirri tidaaree erga dhaabbateeti haadha manaa ilaaluu qaba malee shamara baay'isuu hin qabu. Garuu Joosiin shamara akka inni baay'isuudha kanaan odeeffannoo argadheeru. Jiraatu dhugaa rabbi kana ilmi dhugaatii fadhatu dhugaa dubbatti laati. Bakka namni keenya immoo waan hin hubanne wanta hin fakkaanne haasa'u beektaa asirraa zimminanii ofii olii gadi haasa'u. Booniin rakkoo jiraannanitu murtoo mana ga'u ofirratti fudhatte malee jaallattee miti jedhaarra barnuuf kanuma haasaarra. Malee jecha namaatiif booniin of hin balleessu. Jecha namaatiif of balleessu jala muree booniin jechuudha. Jala muree kana isinitti himuu danda'u booniin jechuudha. Beela. Booniin dhugaa rabbi nama jabduu geetaan buun olitti nama jabina nutti agarsiisedha jechuudha. Jechuun hundi keenya iyyuu rakkoo mataa keenya hin qaban. Garuu jabina nutti agarsiisteetti booniin dhugaa jechuun yerootti miidiyaarra wanti meeqa bahee yerootti maqaan ishee nama gadi ta'ee sana hunda dandamatte nama jiraattedha. Garuu waan tokko miidiyaa OBN irratti interview isheen goote yoo yaadattu ta'eeti Joosiidhaan si dhabee jennaan jette. Si dhabee jennaan ani ofin ajjeesa jettee itti siruma jechuudha. Si dhabee jennaan an ofin ajjeesa jettee itti himteetti. Innaa dhugaa dubbachuuf immoo dhiirri tokko haadha manaa erga qaba ta'eeti haadha manaa erga qaba ta'eeti haadha manaa isaa dhiisee bakkee dhimmatti buluun qabuufi jechuudha. Dhimmatti bakkee buluun qabu. Maaliif manni hojii isaa mana footogiraafiidha. Wanti bakkee isa bushu hin jiru. Mana footogiraafii bule taanaani kunoo simaachoo yoo beeksise simaachoodha manni footogiraafii isaanii baankii irra keessa darbii tokkoffaa. Baankii keessa namni buluu danda'u. Tasa maali mana ciisichaa isaa yoo daqiiqaa tokkoof iyyuu daqiiqaa tokkoof ta'uu hin danda'u. Saayitii lama booda sekuriitiitu dhaqee eega. Kombeeramaa irratti buufata. Bakka naa dhuftee dhuguma inni yoon dogoggore illee na sirreessaa mucaa ishee yeroo darbe onlaayinii irra pubbisatamaa turte tokko yoo yaadattu ta'eeti ishee wajjinii walitti dhufeenya hin qaba jedhan. Erga boonii fuudheeyyuu jechuudha. Gabaabumatti maal jechuun barbaade itti gaafatamaan irra deddeebi'ee itti gaafatamaan Joosii ta'uudhaa qaba. Maaliif mucaan kun ishi ati haadha manaa erga qabaatteeti haadha manaa qabdaa akkamittiin haadha manaa keessee bakkee bultamee haadha okonatti himime. Maal irraa dhabdeetu immoo fakkeenyaaf mucaan kun ofiisheen olitti dabarsitee isa jaallatti. Himatteetti akka isa jaallattu akka isa dhabdeennaan immoo akka du'uu dandeessu of dhabuu dandeessu itti himteetti. Nama ofirra siif jiraattu akkamittiin dabarsitee nama biraa bira bultaa deemteesti. Baay'ee hundi keenya iyyuu hin beekna Joosiin akka shamarra baay'isu. Jala murtanii beektu hundi keessaniyyuu.
እና yoon dogoggorellee dhiifuma naaf kolchaa jecha dabaree nama biraaf laaddooti beela rakkoon qabuun nan dhaggeeffadha. Guddaa galatoomii eeboo video saya pun ada training kalisa. Ini kalau mata dia. Mereka tidak macam tu petani, ilahan ini dia ni nunjukkan sih. Yang saya tiba-tiba banjir itu kamu dan dah jadi wanita feyu atau cari kalau ni dan dah macam apa ni jaga ada mati harus jaga sedang di situ. Nice tip. Cabsani masih ni baru. Dekak kita mana negara tiga ru. Cabsani kan ni harus cumi dan tahu tu ni. Dia mana? Ini apa? Yang ni dia. Mana boleh dia? Eropon ini dia orang kamar hotel ni juga. Untuk dia orang kamar hotel ni dia orang ni. Facebook ke mana dia? Dia tu mana? Mana tu cumi itu dia dia. Mana dia mana? Nanti ada masalah tiukan apa? Ini kan apa? Dia kan itu orang jangka waktu ni kaji apa perempuan jadi tiup apa? Tiup apa dia tiup? Lalu dia itu kami jual apa yang pun ada. Kami jual apa yang jual boleh apa ini? Yang mana tu yang mana tu? Mari jual apa? Ini jual apa dia? Isyarat apa jual tu jual? Apa yang dia? Lagi saya itu bukan itu mahu pergi di sini jual apa ini? Dogoggora akkasii erga godhe isee dhiiseeyyuu lafa hojii sana dhufuu irra hin turre waan godhe beekaaf maleessa dhugaa dubbachuuf taanaan dhuguma joosiin bakkee buleeradhan hin gadda isee dhiisee bakkee buleeradhan sirrii buleeradhan murtoo fudhatte bar guyyaanni ani eegaa ture jetteemti guyyaan ani eegaa ture yookaan guyyaan kun akka isheen dhuftu beekan ture jette mushaan Maka. Dubbate timone. Inno dubbate. Inno baase qola baase ofii maasaa dubbate. Iksite jiru hunda isaa ofii isaa dubbate. Isheen kun ofa naddeessa jettee isheen kun ofa naddeessa jettee soo waan an gochuu qabu lubbuu lamman isaanii hambisu. Soo lubbuu yeroo sana hafe maaliif kallee sana hin biraafneef? Kan kanas immoo maal hin bifne dhuguma jettela. Lammataa mucaan kun viidiyoon ishee hunda keessaati adda ture viidiyoon kaleessa. Dhugaa jechuun deeqaa sakandii sana gidduutti namni argee deeqaa 20 gidduutti immoo dhaqee geera taana viidiyoo ishee jalqabaatiin amma eebbaan lamaan nu kaasee viidiyoo jalqabaatiin namni deeqaa 20 mana ishee ilaalee deebee mana ishee cufaa. So what's the next? Maaltu ta'uu qaba? Balballi cabuu qabu manni qulfiidha. Itti bilbilame kaasuu didi. So? Darini asirratti yaadni kee sirriidha. Sirriima immoo garaagarummaa viidiyoon poostamee fi daqiiqaa 20 gidduutti sirriima gahamee ture. Biraaziliin ishee as jira akkana. Kanarraatiin barbaanne nam tokkoyyuu. Information kana booda as geesse achi geessanii minaamni hin barbaachisu bakka deemaniiru. Already gaggeessineera bakka. Namni kamiyyuu taanaan ijoolleen jireenya information kana siin laatani maal gochuuf ammasti eessa gaaniiru eessa deemaniiru yoo jenne maal fayyadame? Min maal? Waan tokko waan fayyadu qabu kanaaf nama galchaan jiru ofii keessa wal galchaa yoo dandeessan. Yoo dandeessan nagasaan hin bu'e lakka. Innaa kana ta'e sana ta'e jechuu keenya irra moo suuta jennee waan jirutti deemnaa seera qabsiisneerraa seerri qabateera erga awwaalcha booddee mucaas waamnee isas waamnee iddoon jirutti qaamni seeraa qabatee waan barbaachisu hunda itti hojjechuun dirqamadha jechuudha.
irratti hojjetamuu qaba seeraan. Akka nama tokkotti dhamaatee laffaatee yaadee kosii gashuu dide lubbu maallaa wayya shinaa gashuu dide naggee yaadeetiin orgetti lakkaan morreetireen qabu. Inni mi'oonuu adeemsam kun morreetiratu dide malee koona mitiin morreetiree qaban allaan. Ogo bona. Oh. Kuna dhufaa jira makiinaan kun nan deemam ijoolleen dhufaa jiru na fudhachuu. Ankoona daajii salfira dhaabachise ribette. An salfira dhaabbatee waan ta'eef makiinaan kan koo. Makiinaa bira makiinaa dhufaa jira qoy. Makiinaa naa dhufaa irra deemnee kunnaafi. Rakkina qabus akka barbaade goonee gaggeessina boorgana mataanaan. Garuu dhaggeeffadha eessa geessani minaamin jabdee dhabne osoo itti dawwale waan tokko akkan dubbanne iddoo geesses as geesse jigeenya kan jennu. Eenyu taanaan. Bakka jabaadha waan jiru immoo itti deemnaa naa dhoko. Askoo jimurraati. Kan najjoo murraati. Innaa yaa saba kan jiru kana information jiru immoo yoo namni itti dhiyaatu warri faana jiraatan warri faana nyaatanii dhugan warri faana waan baay'ee laayivii dabarsan unu caalaatti jiru waan ta'eef ijoollee sana jara sana walitti qabnee information jiru funaannannee yaada quubsaa ta'e seerri akkamitti qabate intalli kun nama dhuunfaa faana moo jireenya ishee faana moo tidaarii ishee keessatti rakkoo uumame moo ammoo